So candidi madidi chenino gidirso Watamufi Watamufi Kunu gadam de mandebi Goftata mara Devi mara So candidi madidi chenino gidirso Watamufi Watamufi Kunu gadam de mandebi Goftata mara Devi mara Oh, Watamufi Oh, Watamufi Oh, Watamufi Oh, Watamufi 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 Kambareda ila gofta deebise Mala kambareda ila gofta deebise Mala kambareda ila Yesus deebise Mala kambareda ila Yesus deebise Mala kambareda ila gofta deebise Mala kambareda ila gofta deebise Malak kambareda ila Yesus eebbise Gooftaa galatoomii kanarraan nu geesse gaa'ela isaanii kana sidunuuf milkeesse cidha kanarratti Yesuus argamte hirruu isaanii guutte cidha isaanii biifte har'as si barbaanna cidha kanarratti ayyaana kee guddaan hirmaan dhumeerratti Bagageessan misirroon guyyaa gammachuu 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 Bagageessan waaqayyo gooftaa keessantu Bagageessan lamaanuu keessan eebbisa Bagageessan sichi lamaa miti sin Bagageessan gooftaa tokko sin taasisa Bagageessan saaqonni dhiiramee faarsa Bagageessan warri gammadan waaqessa Bagageessan saaqonni durbee gammada Bagageessan galata gooftaadhaan fida Bagageessan saaqonni dhiiramee faarsa Bagageessan warri gammadan waaqessa Bagageessan saaqonni durbee gammada Bagageessan galata gooftaadhaan fida Mala kambareda ila gooftaa deebise Mala kambareda ila gooftaa deebise Mala kambareda ila Yesuus eebbise Mala kambareda Sidratti galan kana eebba keetiin ilaali warra wal fuudhan kanaaf abdii kennite raawwadhu akkuu gidduu isaaniitti dhaabame akka hin diigne dubbii isa dubbatan akka fiixaan baasan isaan gargaari maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jettee Ameen. Gaa'ila qofaan eebbisu Bubbeenaaf qilleensi raaju
yeroonda ijaan ilaala gooftaan jaalaloon isaan waamamuun ijaana gaa'ila gooftaan eebbisu bubbeenaaf qilleensi raaju yeroonda ijaan ilaala gooftaan jaalaloon isaan waamamuun ijaana. Gooftaa kaarataa garaa bal'ataa si mul'achuu namoonni yeroo hundumaa ajedanii warra gammachuu gaa'ila gooftaan eebbisu bubbeenaaf qilleensi raaju yeroonda ijaan ilaala gooftaan jaalaloon isaan waamamuun ijaana. Rakkinaaf giidira waliif kadhachuun ibsina kakuun guyyaa har'aa kuni isiniif taatu seenaa gaa'ila gooftaan eebbisu bubbeenaaf qilleensi raaju yeroonda ijaan ilaala gooftaan jaalaloon isaan waamamuun ijaana. Gooftaa situ dhaabee situ hundumaa qaba nuuni si jaallachee fuula kee dhaabannee nu eebbisiin jenna fannoo kee baadhannee nu eebbisiin jenna fannoo kee baadhannee jabaadhaa dhaabadhaa ba'a walii baadhaa bolaaku sinnamaa miti foon tokko. Jabata, tabata, baawali bada bolaku, sinama midi fontoko. Isini jalkawa kuno buyanara. Mani keessaan ta'uu kanaaf raamisaara inni giiftii jedhee isheen gooftaa jetti fedhabbaa manaashee akkasitti raawwatti ulfinni gaayyaa hundaatti beekamu eebbaa kee dabaltee yaa'ikoof torbicha kee jaalala kee ta'uu har'as nu eebbisuun seeraa gaa'ila keenyaan fedhaa kee mul'isuun seeraa gaa'ila keenyaan fedhaa kee mul'isuun jabaadhaa dhaabadhaa ba'a walii baadhaa bolaaku sinnamaa miti foon tokko jabaadhaa dhaabadhaa ba'a walii baadhaa bolaaku sinnamaa miti foon tokko. Koy. Bas. Gaa'ila
La
abbaa kootiinis haadha kootiinis iddoo kana kan jiran firoota hundumaa ulfina kan akka isaan arganiif lubbuutti akka jiraannuuf bara kana keessa bara haalli namaa lolu kana keessa bara dukkanooftuu kana keessa gargaarsi kee nu wajjin ta'ee yeroo kana arganneerra maqaan kee maqaa Yesuusin ulfina haa argatu. Teessoon kee kabajaan haa guutamu. Qee nuti dhaabbanne namoonni kee qeebbaati. Namoonni nu wajjin argaman hundumtuu warra eebbaa ta'anii haa galan. Nanjeru namoni Karaken femul finatani Inni kunisa inni sunis kami Nanjeru namoni Karaken femul finatani Karaken femul finatani كأن فيك والفناتني 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 Machati me dagasisu Bokona na la tumna tutuka Alkangu ya inkabuna rafisu La fenko walwa me karumake Wali Maria tena mogasa Olike baya terra narrati Tupacho mani vera makisa Bareedaa ila gooftaan eebbise maal akka bareedaa ila Yesuus eebbise maal akka bareedaa ila Yesuus eebbise maal akka bareedaa ila gooftaan eebbise maal akka bareedaa ila gooftaan eebbise maal akka bareedaa ila Yesuus eebbise Galatomi Bareda Kanaranu gese Bareda Kaila sani kana Bareda Sidumu bilkese Bareda Chida kana rati Bareda Yesus argante Bareda Irus Infarsitani malaidu Barang nak cari
Galatomi Bareda Kanaranu Gese Bareda Kailisani Kana Bareda Sidumu Vilkese Bareda Chudakana Rati Bareda Jesus Argante Bareda Irusani Gute Bareda Chidasani Bifte Bareda Arrasi Barbana Bareda Chidakana Rati Bareda Ayana Ke Guda Bareda Emadu Mirate Bareda Bagagesan misirrong guyyaa gammachuu 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 Bagagesan waaqayyo gooftaa keessantu Bagagesan lamaanoo keessan eebbisa Bagagesan sichi lamaa miti sinni Bagagesan gooftaa tokko sin taasisa Bagagesan saaqonni dhiiramee faarsa Bagagesan warri gammadan waaqessa Bagagesan saaqonni durbee gammada Bagagesan galata gooftaadhaan fida Bagagesan saaqonni dhiiramee faarsa Bagagesan warri gammadan waaqessa Ando polisi keenya lachiisa kumanadha. Yeroo ammaa kana waldaa waaqayyo waaqa jiraataa waldaa Biraana Kiristoos Buraayyuu Fattaadoo kan dhaabbattee jirtuuf waaqayyo sabattiiwwan waaqaaf lafaa uume abbaa saba hundumaa abbaa kee abbaa waldaa keessaa irra dhaabbattee kan jirtu ishee bukkee keenya obboleettii keenya gaaddisee yaadatee harkaa haadhee haadha manaa qabuu kee galtee bara jireenyatti hundumaa bara dhukkubaa bara rakkinaa bara beelaa bara argachuu bara dhabuu bara haalli mijanne haadha manaa qabuu kee gootee ishee wajjin jiraachuudhaaf waadaa hin galtaa dhagayeera harka dhaabe egaa galtuu fi mukarramu acaraan ilinii acarii ilinii kana birisi kan hojjetan acaraan ilinii acarii ilinii nyaat goonee faramsiifna malee boodammoo kan bira badnaa bakka nama naannoo bakka waaqayyo talgeef haaleluyyaa nagaan naqe haa obboleettiin keenyaa gaaddisee yaadatee mirga kee dhaabbatee kan jiru obboleessa keenya lachisaa kumalaadhaa har'a fuula waaqayyoo waaqa jiraataa waaqa abbaa waaqa ilma waaqa fura qulqulluu sadan waaqa tokkootiin waldaa kiristiyaanaa waldaa waaqayyoo waaqa jiraataa waldaa Biraana Kiristoos Buraayyuu Fattaadoo dhaabbattee jirti lachisaa kumalaa amma bara jireenya kee amma gooftaan deebi'u yookaan gara gooftaadhaatti haadha manaa dhugaadhaan bara jireenya kee nan dhabe nan argadhe hin tole hin dukkanaa'e hin ife utuu hin jedhin bara jireenya kee isaa wajjin jiraachuudhaaf har'a waadaa hin galtaa eeyyeetti itti argadhaa Aatis tokko ilmoon isaa isa kana inni immoo jecha duwwaan jechin irraanfatama wanti xaafame immoo hinnaa lama jedhan ilaa kun iddoo kanatti nu fudhatan iddoo kanatti jechin irraanfatama wanti xaafame hinnaa lama jedhan Eshi maal achi duwwaa miti
waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Raguulee dhuftanii harramtan jirtu obboleettii keenya Aadde Baqqaluu mala. Aadde Baqqaluu waraqaa samaan irratti dhuftanii harramtan. Obboleessa keenya addunyaa. Obboleettii keenya Aadde Simmoo Dirribaa. Anis nafarramaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Obboleessi keenya Jurkala. Eda baru nggak manis laki. Nama isamu isi itu berbalik. Di rumah kana. Hanya berapa? Abba mana yo kira mana yo berbalik. Si berbalik masa berbalik. Nama fira saya tak kuis. Waaqayyo galanna galu. Makan sab. Na tabs. Amma waaqayyo karrasin. Abbabi Valentine, Pastor Valentine, nama pun eu setane. Waaqayyo bultii kana akka eebbisu, Waaqayyo bultii kana wajjin akka ta'u, harki gooftaadha. Gaa'ila isaanii har'aa ka'ee Waaqayyo akka eebbisu. Jarri kun lama tun ta'in tokko ta'a. Harka gooftaa ilaannaa kadhannaa harka keenya irraa keenyee haasawaa. Akkam buburraa kuufnaaf kennite mirgaa. Gadda dagachiisa, eebba hirmaachisa, uffee
barrunkee nama jiraachisa gadda dagachiisa ebba hirmaachisa uffee barrunkee nama jiraachisa ulfina kootee yaa waaqayyo naaf simboo kootee qabeenya kootee simboo kootee bareedina kootee maqaa Yesuus Kiristoosiin ijaa isaan milkeessiteef galannuuf ni siifatu. Kunoo mana kee keessatti harka isaan irra kaawwannee saba kee duukaa isaan eebbisuutti jirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harka kee isaan irratti habbanamu. Hojii harka isaanii eebbisi. Firee garaa isaanii eebbisi. Tajaajila isaanii eebbisi. Bara isaanii eebbisi. Bahatti galatti maqaa Yesuus Kiristoosiin wanta hundumaan kan eebbifaman haa ta'an. Yaa Waaqayyo Gooftaa mallattoo eebbaa isaan taasisi. Sitti dabarsinee isaan laanneerra. Waan hundumaan ati jireenya isaanii qajeelchi. Eebbifamanii haa hafan. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu Sadan Waaqa tokkoon. Guyyaa har'aa kana kaafnee ati lachiisaa kumalaatiif ati gaaddisee yaadateedha. Haadha manaa abbaa manaa taatanii bara jireenya keessanii lafa kanarraa akka jiraattaniif maqaa Waaqayyo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Sadan Waaqa. Ameen. Kottaan duukaa fuudhaa akka fidanitti akka fidanitti duukaa fuudhaa. Sinaa eebbisu kabajamaa Waaqa sinaa eebbisu ulfaadha. Galata tu